bukkee akkana kanneen odoo rabbi isin kennuu baate qaama saniyyuu jaldeessa tokko tokko. Gara kushiinaa keetii gara re'ee kan keetii dalagadhu deemisan tukeerii si qaba. Jala kana teetteetiin akka boofaatitti naman iddini. Warri dubartoota waan namaan hin jedhina wallaahi. Gana isin yungeetta nam tokko tokko jechuudha. Isin galtee isin dubartii jabbira dhugaa dubbachuuf. Annaa dubartii waan namaa jedhan itti dhiisa. Anatu waliin rakkata laala. Kana booda akka dhimma kiyyaatitti anatu waliin rakkata. Yoo isin ijatee sana fottu ol deebitee isin kadhattee isin rakkifte ana komadha ana arrabsa bakka isiidha. Sagalee kan gargaara namni hin dandeenye dammoo afaan keessan dheeratina dhugaa. Haadha faate abbaan hin barbaadin komantii waan hin taane barreessina mooraalii namaan tuqina dhiiraa tara hillaalinaa iyyuu mana hin barbaanne san maal godhanii nama arrabsan. Laati faatee akkas dirqamaan godhaa jettee nama rakkisaa hin jirtu. Yoo dandeettan godhaa fi yoo dadhabdan dhiisa. Obboleettiin haadhaa jaartiin isaa milishaa irraa ulfooftee kaatee isa sababattu maratu jala kana deemee maqaan nyaatti. Deemi dhiiga ilmoo kan keetiitu maraan marsiisi deemi milishaa ganda keessanii fakkaata yoo tan don qooroo. Arafate. Wayye lupu. Salam alaikum. Sorry, waa dirre jirtu mbeku kofale keessa gennan sidda wala wallahi kofale si fudhisu. Keessa ti orab dari ka dinnicha. Sidda jiraab. Iya dinnicha jiru karaku. Masjid saat Masjid. Sarabbiya kana fa wallahi. Na kan jiru. Karaa shaashamannee gabboo irra jiru. Kofala irraa gadda gaarta moo ol dhufaarti? Kofala keessa gabbaara qoree gattaraara qoree dhufee kofala keessa baara. Maaddaa keekaati gaazii irraa waraabbattu gaafa dhuftee makiinaan. Beeke. Bakki kun bara qonnaan kun qamariiti bara. Warqii teessan kunno. Beebada ana ila kun qalbiin na kaate wallahi. Mana barumsaa wayii kudo. Koriidarri sirraa jisse malee. Keellamo. Mana barumsa bu'uura boruu. Mana barumsa bu'uura boruu jedha. Keellaan kenne ka keellaa ga'u deemartanii amma kun. Qoraan fe'ataa irra kun asitti aslaan. Okay. Achi masgida keellaa sayyoo keette karaa achi qabi karaa mana eessuma kiyyaa. Ila warqee jilaani oota naqeentee sadas keessa ta'itti. No asii miti kenna asii miti shaashamannee seensarra kenna. Oh gara kuursaati. Bakka 01 dha bizza 01 dha kenna. Bakka akkana as kofale kennaa haati faatee kofale naan jennaan tiktok ol fuudhee sitti dawwale wallaahi. Ya Rabbi ya qalbiin na kaate akkatti bareeddu kofalee tiyyana nyaatti allaattiin.
Bataa ilma kaadhimmaa wayii gargaarsa irratti fakkaate. Kuno biyya kanaati bahe ilaala uummanni faara nagoota nasi isinii waliin faara ta'e biyya kana sana xalxirraa bahe malaa tokkochi. Wallahi akkana sii deemaa dhiyoo barbaadden laanta haga shaashamannee 01. Biyya kana sana xalxee waa hundaan ol fagaattee irraa bahe kuno ilaala. Faaraa si'anii ittiin warra hin beekne. Sheekota akkana gara gamoo. Shamarran akkana gara. Shamarran akkana fa'aa jira jedhin kun koofale. Lakeellaa ga'uu geettan isa. Yaa qaqqajeellee amma baay'insa irra gaddeebi'a. Keellaa kennayyuu. Mirikkitiin qabdu keellaan tanu hosee. Laanni teessifti masgiidatu jira miti ma masgiidatu jira bar masgiida wannoodha ammaar. Masgiidatu jira bar keellaa gaseennaan. Masgiida tokko bira tarreen beeku yoo afoo ka biraa jiraatu. Bana ile shaanaa jilaan. Andina rabbi walla badka eegaluu laata rabbi kakadde kalli walli. Min abbaan jiituu biyya ta'e na argite. Habibti akkanumatti keessa deemnan quufee maal godha wallaahi. Laale akkana dinnichaa fi maali karaa irra fe'aniina warri biyya biraa fe'atana. Horii laal bannaan biyyaanne. Habibti xiqqeennarraa luttitti naqamaa caaftetti na dhodhootetti seebar. Ila ila goommana ichilaala akkati makiina fe'an. Biyya mirti akkana keessaa baana jedhii warra tiktokiiti. Goommana fe'aa jiran saa? Goommana adii makiina fe'an. Warshaa wayii legalchaa reedii warri kennee lakumaatitti. Amma lafti qonnaa taasisa. Amma lafti qonnaa. Lakki ganne roobaa jira. Umman jedhu kan asfaaltiin bareeda jira dhoqqeen qabu. Ganaa dhoqqee akkasiisan hin godhanne ganaa roobaan. Ganda warra kennaa ga'uu geette jabaa dhumee achumaan hoolaa takka naa laalta duute naan jedhanii. Hoolaa taati bitatte. Duute naan jedhanii dhiyoota nama laa isaan buddeen irra jiffachuun oolanii. Lakki ufumaa jaambaanii akka jedhanii. Marra dhugamaa sun. Hoolotii meeqa bite seetan gaa'is wallaa rabbii kakadde hoolotii 15 bitee 15 keessaa mafiree 3 bicha jiru osoma qalataniif osoma gurguratan. Allah Kasaaraan nagayanii. Ayyaadha faatee garuu qeen baay'ee namatti tolti ilaali marga gabbaanii irra ta'an orjini seetaa orjinaal. Ilaa tiktokii asii waraabanii bar. Silaa as dhufanii maal isinii warra tiktokii waraabu rabbi beekee irraa fageessaa jennu. Ilaa tiktokii asii waraabanii tiktokiin dafee uummata biraan hin ga'u rakkoon garuu. Ay walla baay'ee namatti tola garuu magariisa baay'ee namatti tola baay'ee. Jaaladheetii miti qabsootu sirra fageessa jedhi. Si dhageetteerti. Milishaa wal argitanii beektanii karaa gubbaan. Milishaan nuu sagadabaa. Nun tuqu nagaan galan minyaan. Wallaa. Kaabinee nu se'anii makiinaa mataa kennaa waan qabnuuf kaabinee masgiinni adeettu kanaa laata? Kunoo dhiyaattan nama keelle wannoo seenu keellaa tartaniirtan baay'ee. Sarreerree. Shaashamannee seensa dhiyaattan. Huursaa jirram huursa biyyaa. Warra seenaa kan dubeetta. Qoy warra kameeti. Ani moo? An qoreedha bar qoreedha qoree. Osoo biyyi magaalaa jedhu niitoorkiin gosa. Kan jala taa'ee eegaa jira bar seenu. Aslaal goommana rabbitti. Ati kanumaaf biyyatti galte karaayyuu goomana rabbi ta'e kana mataa yaadeera qoree yaadee jira arsiitii taa'e.
Akani bar. Mashallah wallahi baay'ee bareeddi. Biyya ataakiltiiti biyya ataakiltii. Eegaa Biyya qofa kana namni ittiin dulloomu bara. Asii yoo fagaannu Biyya kana namni ittiin dulloomu keessaan baay'inaatti jira dabalaalee. Araba wajjin kee. Biyya teenya namni ittiin dulloomu bar biyya qabbanooftuu bareedduudha waan taateef. Nyaachuu baattus hin beeloftu biyya kanaa keessatti. Tiraafikiin na dhaabaa raadhatiyya. Haala tiraafikii nuti argu. Ila kun gamarra teetteerta. Marii makiinaa irraa qabi tiktokiin si darba. Haadha hombaan jiru. As keessaa nama beektu arguu dandeetta warra karaa irraa kana keessa laatu. Jaarsa wayii naa laali mee jaarsa wayii naa laali nama dalagatu wayii qotee bulaa wayii. Kagoomara karaa irratti makiina fe'u biraa batu sossoodha. Abibti qaata diyaasboora janajjana qaata wannoo janajjana amma dadhabe qotee bulatti heeruma. Maka warruma oomishee karaa irra gurguru kana wayya. Qotee bulaa naa wayya abibti qotee bulaa naa wayya qotee bulaa bara akka nama mootummatti heerumee jiraata gaafa qotee bulaa heerumti. Amma gadi asuma soqe bakki asitti kunoo hin beeloohitu. Lafti jiraannaan maal godha abibti? Kanaa jenna. Kunoo shaashamannee seente amma seenuu geette. Huursa moo shaashamanne tun? Mana barumsa ho'i? Mana barumsa huursaa bira jette. Yaa. Kunillee kellaa ho'iiti. Warqee warri magaalaallee dhaabata argite? Kunoo huursa jette. Huursa okkoo magaalaadhaa miti barbaadiyaadha. Qorqorroon qabdi ka? Qorqorroo jechuun qorqorroo maa baadiyyaa marra qabanii ijaaranii bara. Karaa dammoo kafataa jedhe qabdanii. Ispaaltiin maashaallah ispaaltiin ispaaltii ajaa'ibaati. Ispaaltiin maashaallah. Kofaleen hiika ottee fadhaqii waraabinaa ergi hiika ottee jabanaa bakka warqii itti gurguran gadaatti gurguran. Kama magaala gurguratti erga. Eeka bakka hiika warqii jabanaa dinnichaa obaamatti gurguran. Waraabinaa ergi wanna godha. Kofaleen gadhiisa. Yuutuubii irra gadhiisa waraabinaa ergi. Kofaleen keessa taree barara shaashamannee deemaara. In deebita kaa gaaf biraa. Gaafa biraa gaafa deebi'ayyee waada. Shaashamannee fa keessa deemi haadha faatee beektanii jedhi warra haadha faatee beeku birrii dhibba kenniif. Maqaa nag godhi. Warri tiktokii fayyadamu kaasii wallaalee jira hima beekanii keessattuu warri mana intarneetii warri ammaa kun yoo jaartolee wallaalte malee. Namni na wallaalee hin jiru na wallaale baay'een hin jiru. Warri tiktokii fayyadamu hima beeku. Zero handi ilaallaa zero handi seenuu geetteerti amma kaas. Wallaa qeen akka ajaa'ibaa namatti tolti dhugumaan haadha faatee lafti magariisni akka malee namatti tolu. Kana keessa biifti bar osoo mallaqni jiraatee kana keessa jiraattee bar jireenya bara baraa jiraatta wallaahi. Dhugaa soobaaree kun dhugumaan. Maan namni Yesuusi amane jireenya bara baraa jiraata namni kun naannoo kana jiraate jireenya bara baraa jiraata. Haadhaasaa akkasiin beeku. Aga biyyaa bahee waggaa 10 gahee jira. Deebi'aa jedhiin warraas deemuu barbaadu. Ani jiru ka waggaa 10 meeqa amma 2017 isaa. Akkasitti Gaafa shanii bahee 2005. Waggaa 12. Georgia buna rabbana ta'e uummanni. Guys, Kamila follow goda intala biyya kenna ijoolleen kofalee jirtu follow taasisa kofalee shaashamannee dodola kokkosaa daabbaa. Follow goda. Teessa yoo dhaamsa qabaatettiin siigaa. Ani gata follow goda ijoolleen kofalee kootii hundi follow goda. Wallahi kofalee kokkosaa daabbaa jirtanii jirra jedhamee follow nutti agarsiisa follow goda. Laala bakka itti namatti tolu. Baay'inni ijoollee
kofaleeti shaashamanne yala kana jirtan laala fooloo godhame. Baay'ina ijoollee shaashamanne kofalee warri yala kana jirtan. Shaashamanne kofalee dodola kokos. Jirraa sangaan kaamilaa fooloo godhame isin laala. Baay'ina keessa. Nama dhibbata tolcha jiraa gamma. Bokolla chilan. Dodola jirraa. Nama dhibbaa shantuma qofa jiraan ayyaana. Kaamilaa fooloo godha warri jirra jettan mallattoo eda'uu sana koo malleessa. Amma kun warri dhageenyaan shaashamannee seenuu geetteerti.